kallattumaan odeeffannoowwan maddeen Awurooppaa irraa qabadheettan darbaa daqiiqaawwan qabu keessatti odeeffannoowwan harka koo jiran simbiraan ga'uufanii kabajamtoota dhaggeeffattoota kennaa Seeriyaatiliitiin AC Milan morkataa isaa injifateetiin jira kaleessa torbee 36ffaa liigichaatiin eda Saanseerootti AC Milan Boolanyaa kan isaan keessummeessanii goolii 3-1 mo'atanii taphichaan Boolanyaan goolii galchaniin kan isaan dursaatiin turanii boodarra garuu AC Milaniif Santiago Jimenez gooliiwwan 2 fi Christian Pulisic goolii 1 galcheetiin jira AC Milan amma taphoota 3 walitti aansee injifateetiin qabxii isaatiin 60 gaate sadarkaa 8ffaarra taa'eetiin jira jalqabbiin isaanii bara liigichaa gaariin turre AC Milan haa ta'uti garuu boodarra haalli isaan ittiin fooyyessaniitiin dhiyaatanii kanaaf isaan gargaareetiin jira taphattoonni AC Milan kaleessa hidhannoo isaaniitti irratti maqaa harmee isaanii duuba iddoo maqaan isaanii irratti barraa'utti lakkoofsa isaanii olitti jechuudha maqaa harmee isaanii barreessaniitiin jiru guyyaa internaashinaala harmeewwanitti akka addunyaatti kaleessa kan kabajamaatiin ture AC Milanis kanumarraa ka'uudhaan kabajaa fi jaalala taphattoonni kilabichaa harmee isaaniitiif qaban ibsuudhaaf maqaa harmee isaanii fakkeenyaaf iddoo Christian Pulisiicitti kan barreeffame Christian Pulisiic osoo hin taane maqaa harmee isaatii goolii galchaniitillee taphattoonni kilabichaa gammachuu isaanii haalli isaanii ittiin ibsachaatiin turanis kan agarsiisu kana har'a Seeriyaatilee torbee 36ffaa Koomoon Kagiyaarii waliin taphataa Koomoon ni yaadanna Francis Fabregas'n kan inni leenji'aatiin jiru kanumarraa ka'ee Seeriyaatilees leensaa cimaa baatii eebla jechuudhaan Francis Fabregas badhaaseetiin jira ga'umsa kilabiin kun bara dorgommii kana mul'isaatiin jiru gaariidha jenneetiin kaasuu dandeenya baatii eebla kana keessallee qabxii galmeessaatiin tureen Francis Fabregas leensaa cimaa Seeriyaatilee baatii eebla ta'uudhaan kan inni filatame har'a Koomoo wajjin kan isaan taphatanii Laasiyoon Juventus wajjin Impoliin Parma wajjinis morkiin taasisanii eegamaa boru dursa liigichaa Naapoliin Genoa wajjin Stadio Diego Armando Maradonatti kan isaan morkatanii Inter Milan dirreedhaan ala Torino wajjin taphataa liigicha Naapoliin qabxii 77 kan dursaatiin jiru Inter Milan ammoo qabxii 74 sadarkaa lammaffaarrattiin argama shaampiyoonummaa liigichaatiif morkiin kilaboonni kunneen lamaan haalli isaanitti hudhanii wal qaban baay'ee liigicha akka hawwataa ta'u taasiseetiin jira tariitika taphoota torbee kanaatiin Naapoliin mo'ame Inter Milan injifatee garaagarummaan qabxii kun qixa ta'uu danda'amu akkanumatti itti fufa kan jedhu eegama Inter Milan Champions League kilaboota Awurooppaatiin morkii obsa fixachiisadhaan Barcelona injifate xumuraaf qaqqabuun isaanii yaadatamaa torbee 35ffaan La Liga Spain boru darbii El Clasico keessummeessaa tapha baay'ee si'oominaan eegamudha taphni kun torbee 35ffaadhaan eda morkiin Rayo Vallecanoon goolii 1-0 Las Palmas injifateen kan jalqabe boru darbii El Clasicotiin Barcelonaan Real Madrididha kan isaan keessummeessanii har'a Atletico Madrid Real Sociedad dabalatee taphoonni 5 taphatamu hundaa ol garuu darbii El Clasico kana kan xiyyeeffannoo olaanaa argate Barcelonaan bara dorgommii kana taphoota 3 darbii El Clasico warra Los Blancos waliin taphatan sadanuu injifataniitiin jiru waancaa mo'amtoota Spainin ni yaadanna Real Madrid injifatanii shaampiyoonii kan ta'anii waancaa Copa del Rey Spaininis akkasuma Real Madrid mo'atanii shaampiyoonii ta'aniitiin jiru La Liga Spain jalqabaa bara dorgommii kana Santiago Bernabéutti turenis warra Catalan kilabiin warra Barcelona taphicha injifateetiin jira marroo arfaffaadhaa fi bara kana kan isaan waliin taphatanii gareen Hans Flick injifannoo barana Madrid irratti qabu kana itti fufsiisuu danda'a kan jedhu ni eegama dhiphuu keessatti kan isaan argaman Carlitooni Champions League Awurooppaa keessa geeffamaniitiin jiru Barcelonaan illee ni yaadanna tapha xumuraa kan Champions League Awurooppaa tapha walakkaa xumuraatiin Inter Milan mo'amee dorgommichaan ala ta'eetiin jira Barcelona nama qabxii 79 walitti qabatee liigicha dursurattiin argama garaagarummaa qabxii 4 kilaboota lamaan jidduu kan jiru Real Madrid qabxii 75 odeeffannoo Spain keessa wal qabatuun leensaan Real Madrid Carlo Ancelottiin gara Brazil imaluudhaaf walii galtee irra ga'uun isaanii himameetiin jira waancaa addunyaa bara 2026tiin garee biyyaalessa Brazil dursuuf kan eegamu Carlo Ancelottiin federeeshiniin kubbaa miilaa Brazil leensicha wajjin haasa'arra jiraachuu isaaniitti kan himame walii galteen isaanii immoo akkuma kilabichaan galgar bahaniin booda ganna kana jechuudha bari dorgommichaa akkuma xumurameen booda leensaa garee biyyaalessa Brazil ta'anii qacaramuu fi kan eeggamaatiin jiru Xabi Alonsoon leensaan Bayer Leverkusen ammoo qubannaan isaanii Real Madrid ta'uudhaaf dhiyaateetiin jira kaleessa kilabicha wajjin akka gargar bahan himeetiin jira Alonsoon yaada kaleessa miidiyaaleedhaaf kenneeni Madrid fi Bayer Leverkusen haasa'a waliigaltee irra isaan geessu irratti akka argamanidha himamaatiin kan jiru kana jechuun ammoo bara dorgommii dhufu Xabi Alonsoon leensaa Real Madrid ta'anii shaampiyoon isaan waltajjii Awurooppaatiin qabanitti deebisuuf kan eeggamaatiin jiru taphataa ta'uudhaan kilaba kanaaf taphataniitiin jira ganna 43 irratti argama Xabi Alonsoon ni yaadanna Bayer Leverkusen morkataa cimaa Bundesliga Germany taasisanii taphoota walitti aansan injifatanii osoo hin mo'amin Bundesliga mo'achuun isaanii ni yaadatama seenaa kilabichaatiinis seenaa guddaa bara dorgommiitti hojjetanidha kan ture bara dorgommii darbe bara nagaruu sadarkaa lammaffaadhaan xumuruuf dhiyaataniitiin jiru kilabichi dursee Bayern Munich shaampiyoonii waan ta'eef jechuudha marsaa mo'atanii darbuu shaampiyoonshiipidhaan Sunderland akkuma duratti
ka'aatiin ture the black cats morkataa isaa injifatee carraa tapha xumuraatiif ga'uudhaaf qabu bal'ifateetiin jira. Kilaboonni kanneen akka Sunderland, Coventry City, Sheffield United fi Bristol Cityin marsaa play offii kanaaf ga'aniiti kan isaan turani. Burnley fi Leeds United ammoo dursanii gara Premier Leagueetti guddachuun isaanii ni yaadatama. Tapha jalqabaa play offii kanaan eeda Sunderland goolii 2-1 Coventry City injifateetiin jira. Frank Lampardin kan leenju Coventry City ni gaafa kamisaa ammoo Sheffield United goolii 3-0 Bristol City injifachuun isaanii yaadatama. Tapha deebitiin wiixata Sheffield United Bristol City kibxata ammoo Sunderland Coventry City waliin taphachuudhaan kilaboonni lama injifatan qabxii dhaqaa galaatiin jechuudha. Xumuraaf waliin taphachuudhaan kilabiin gara Premier League Englanditti guddate adda kan ba'uudha kan ta'u. Premier League England torbee 36ffaadhaan har'a taphoota 5 kan taphatamanii Manchester City Southampton wajjin saa 11 irraa eegaluun ni taphata. Fulham Everton wajjin Ipswich Town Brentford Wolves Brighton wajjin kan taphatanii saa 1:30tti Bournemouth Aston Villa wajjin boru saa 12:30 irraa eegaluun Champions League Liverpool Arsenal keessummeessaa saa 10:15 irraa eegaluun Manchester United West Ham United wajjin Nottingham Forest Leicester City Tottenham Crystal Palace wajjin morkatu dursee saa 8tti garuu morkii Newcastle United fi Chelsea boru walitti fidus ni eegama. Arsenal waliigaltee William Saliba dheeressuudhaaf haasaa eegaleetiin jira. William Salibaan yaada kenneen kilabicha wajjin itti ufuun barbaada kilabicha keessatti gammadaadha jechuudhaan kan inni dubbate. Liverpool ammoo Jeremy Frimpong mallatteessifachuu barbaada jedhameetiin jira. Keessattuu iddoo Trent Alexander-Arnold buusuu barbaada Liverpool taphataa kana. Bayer Leverkusen taphataa kanarraa paawundii miiliyoona 35 kan isaan barbaadanii. FIFAn waancaa addunyaa dubartootaa kan bara 2031tiin biyyoonni hirmaatan 48 akka ta'an himeetiin jira. Yaa ta'uti garuu waancaa addunyaa bara 2027 Brazil qopheessituun biyyoonni hirmaatan 32. Nasir Al-Khelaifiin Prezidaantiin Paris Saint-Germain deeggartoota Paris Saint-Germain 600 sponsora akka ta'an himaniitiin jiru. Tikeettii seensa gara istaadiyeemii Allianz Arena tapha xumura waancaa Champions League Awurooppaa gaafa caamsaa 23 Paris Saint-Germain fi Inter Milan waliin taphataniif Nasir Al-Khelaifiin prezidaantiin kilabichaa jechuudha tikeettiidhaaf namoota 600 sponsora ta'aniitiin jiru. Yaada keessan qilleensarra oolchuudhaaf sa'aatii qabutu na daangessa. Iddoo nagaa tura.